namni afaan qofaan dubbachuun qabu video qofaan interview gochuun qabu yeroo garii suuraaleen nama beetanii dubbatti isin suuraan faranjii waan jettu a picture is worth 1,000 words or speaks 1,000 words jambete suuraan mataan isaa hiika qaba suuraan mataan isaa ergaa guddaa qaba jechuudha arra hayyoonni keenya waa hedduu isaanirra argaa turre waa hedduu isaanirra argaa jirra suuraa sanirra illee waa hedduu barannaa jechuudha dhaamsa hedduu achirra arganna jechuudha maaliif jennaan oromiyaan akka jirtu nageeyni akka barbaannu akka nageeya barbaannu deebine ammallee warra dheengadda abbootii gadaa karrayyuuti saniif warra dhumaniif illee isaan fakkaatanii dhufuun Abdul Jabbaari fi Haacaaluu Hundeessaa illee achirratti t-shirtii ofirratti agarsiisanii dhufuun kun hundi dhaamsa guddaa qabaachuu osoo hin dubbanne dubbatan jechuu hayyoonni keenya hagam takka osoo hin dubbanne addunyaan guutuun maal jaanjaanii miidiyaan addunyaa miidiyaan biyyaa ummanni keenya namu bakka jiru arra maal jaaniiti eeggachaa turan jechuu maaliif namoonni akkanaa kun namoonni akka Jawaar kun nama in a century or 1 century or 2 century rabbi nama kan jechuudha ummata jajjaba ummata kana qabna itti boonu qabna oromoon itti boonu qabna jechuu isaan kan maaliif jennaan qabsoon tuni beeytanii namni kun karaa adda addatti waa hiikata namni karaa adda addatti waa hiikata oromoo yoo itti beeyne ammallee karaa hedduudhaan dhimma itti bahuu dandeenya qabsoon eenyu gaaf tokko kana je qabsoo I think Dr. Itanaadhaan sa'ee qabsoo karaa nagaa yeroo jaam nagaa jechuu miti isinu qabsoodha mataan isii lola jechuudha isini galee ummata kana kasammuu hidhachiistu ummata kana kadiddaa itti himtu ummata kana karaa addaatiin jechuudha soo kun jechuun nagaa jechuu miti kana keessa waa meeqa deemaa jira jechuudha anyway arrantana ummanni TDF erga Dabra Birhaan jala dhufanii deebi'an maali sababni wanni isaan irraa deebi'aniif maali mootummoonni addunyaalleen amma booda ummanni erga isin as jala dhihaatan balaa guddaa kana caalu dhufuu danda'a deebuu qabdan jaanii hayyamanii ka'anii deebi'anii jechuudha amma gaa biyya san irratti eenyutu abbaa biyya saniit aktoroonni achirratti gurguddaan taphachuu danda'an eenyu tokkoffaa oromoo silaafis biyya san namni wanni godhaa jiru shir godhaa jiru ummatuma sadii what happened Tigre Amara Oromo yeroo hedduu aktoroonni Itoophiyaa irratti yeroo hunda shoora guddaa taphachaa jiran jechuudha kana keessa amma ummata kana yeroo compare goonu Tigre Amari guutu tijaarraa qaba Oromoon cinaan tokko cinaanis akka dhala ilma namaa tokkotti waan Tigre akka Tigreetti akka saba duran dhaabbannu jechuudha maaliif walqixxummatti waan amannuuf jechuudha Oromoo keessa xiqqoo jechuudha akka Oromoo raamo gisee opposite goone laalle faallaa goone ugaa laalle warri arrasila biltsiginaa jee biyya san bulchaa jiru warri biyya san bulchaa jiru warra Oromoo dhiisee Oromoo gatee karaa ummata eliitii naftanyaa warra akka dargaachoo ciggaa ta'u ummata adda addaa wajjin cehee jechuudha ummata kana jechuudha kanallee Tigreen akka Tigreetti ummata kanarra rakkoo qabdi jechuudha biltsiginaa baanan tanarra Oromoon yoo xiqqaate 80% rakkoo irraa qabna jechuudha hin barbaannu sirna biltsiginaa jennee dinnee jira Tigreenis diddee jirti saba Solomoonni biraa hundi didanii jiran jechuudha Amaarri haga tokko fudhatee amma hirriibaa ka'aa jiran kanaafuu ammaan tana namoonni hedduun waa qeequufaa eegaltanii jirtanii fakkeenyaaf labsii tana amma waa'ee labsii torban baate tanarratti suuraa isaanii arguudhaan waan takka arguudhaan wanni tannoo Oromoo waan jette malaan bishaan waadanii jaan malaani bishaan waadanii waa hunda namni as bahee dubbachuun qabu jira keenya abshaala haatam arraan tana warreen amma namoonni tokko as bahiiti Jawaar Mohammed waa'ee waraana raasi amma booda qabsoon karaa nagaa dhumatteeti kana booda qabsoon karaa nagaa hin jirtu waa'ee qawwee qofaase qoyi mataan likkisiin dalagaa dura isin gurbaan kun ammallee harka mootummaa jala jira mootummaa eegaa jira silaa isinuu akkamii sammuun teessanuu isin yaaddu akkas yaadu maali mataan likkisiin dalagaa jiru maali fuuzoodha isin silaa akka inni as bahee arruma as bahee marroo qawwee kaasa mitirqishu akka jedhu barbaadammoo maali what's your point barnamni tokko gisee waan takka gaafatu gaafii common sense nama gaafata bira eega nam jarri kun ifiifu amma khaleessa hidharraa bahan hin dubbanne waan takka hin jenne huccuu uffatan labsii baasan jechuudha dhaamsa dabarsan addunyaa guutuutu sababa isaanii girgiraawaa jira amma namoonni tokko akkamitti sammuma keessanuu akkamii yaadni si yaadahu mee silaati amma ani bakka Jawaariif buusee
يوخان أتي بك جواري بوسي يوخان أبو بكلا بوسي الرجب باتي أورمو بقى جه أمام بودا ها قبصون خرانا قال هندلي دخاء قوي لنا كمو من سمو دليسيسا أمة الجدار لا تاكب نوس أتيتي جابي فتشا حركة قبنيتي إسان كناس تني فتشا ملام بشا وادا تجانسن سني قال إسانيس جابيسا هي أتشرا وانغوتو أتي سيتو بير جابيس أتي ماسي نفان نجيها سويتاچو أسي مو دبلوماسي سويت الدنيا وجهها سويت أرانتنا أين يتخنو قبدا بيجتنا يوفوني أورومو تخني نمو أمارة خيسا أين يتو تبتشاجر أمارة خيسا أكتري قدانا تخيسا تبتشاجر فانو في بعدين جني جان كان سنجتنا رو وني سانا سواجران إلمان تقري لفرق أمو كماني ورا سنجو تاك أورومون ولغان تينيا شوا ينيا رستنو سنجان إفيفو ورا ولينقل ورا وهون دي خين يجئه هنقوفن أمة أكنا غنار كاقم إسان قل هنتان جاتشو قما تقري كذا رفته تقري نسلا بريدا ديما رفته أنك دبردرا أنك رفته إمو دبينتون أمالي انتاني دبينتون أمالي ركوك أبدي دبين تيسان أماني هجاسين الرقبة ديغا غنك أمودن دا نولين سنگرگارا الدنيا لين سنگرگارتي فرا ديبا جنان خاني ديبا نسان اللين واني نسان في تتنيد فنجور واني مالي بلو برينتي نسان في تتنيد فنجور وچو أسرتك أما خافي أورومون بكلام جرتي بكلام سدي غرغدا جرتي فكينيا بكلام جر بك سدي جر توكو هاجي توكو أكا كادريتي ساتو أكا رونفتي ساتو وري بلصقنا فودتني جرا جالنو جبينو خكتنا خا بلصقنا فودتي خكتا هي دونغورا بلصقنا فودتي نموني باين توكو بلصقنا فودتن جالنو جبينو أورومو ما ساني راوا كچون دندين نوتي مو وري نو جنني جرا بلصقنا أماس وري قوي هداتيس نيجرا بك سدي جرا چوما أكمي والسمسيفني وان خانا تبغانا أكمي توكوما دان ديمنا يو أرانتنا هاي أما فكينيا تيجرين أبيجي غرقل تبلسقنتي أماري بلسقنا غرقل يجرا مالف تيجري قد يسفتا مالف جوار فا قد يسفتا ماري جاني وري دوران أكسيت إسا فركتهم هندي غرين أما تقو غرادان كرجي 50-50 جلال أبتها جراتشو سو أما تيتنا غيسا هايون خيني ورين مارتين لوثر كينغين خيني مارتين لوثر كينغي وغانجو بكالا غرباتين بان مارتين لوثر كينغي أورومو خواقامي كقبسو غيسا جرو خيداتن وغمي كهيدا مي أورومو داف في مالكوم إكسين أورومو جوار محمد الرهيدا باني ها مال الرائدن مي هاسو أكم الرائدن نتيما أكم أكجاني أكدوبتن فيدن الرم خاني غارغلو فيتم مو الرم خاني توما بقى جهتي امه خاتي خرغارا ديما وغاجان مال يادني سان خنا اما اللي كهيدتي سني ديبان فيتني ايغا وري اكنا جتن خاتي هيدتي ديبيا ما باتني جچو سني في ارماس لغس انا برتي اكتكوتين سلالا جيران ان نمني يرو تنتي ديرك اما افاني وابافتون قبنو جرخين We don't have to talk. Why don't they babne du bachun kam? Namni yero tanatti malif jawar Mohammed akkana jaa Abu Bakala malif akkana jaa ma akkana jenne warri jattu yo akka hidhaman fayda isinu diina isini vermas laggasa anaf akko tokko isini fi warri naftanya warri akka eenyu maqaan isa ta Abu Bakala ijuma takkani silal ma baatan jechuudha barkun me wayni singafa dausa ورين أما إسم قبساوت إفقوتني قبساوت بيكتوت إفقوتني أرانتنا مي هيونيخون وانا كان جو قبن يوخان هيونيخون وهاي كان قولو قبن وهاي كان قوتشو قبن ورجتن جوار محمد في أبو بكلا قربا سبب أينيوتي جوار محمد في أبو بكلا قربا سبب أينيوتي قويا أفرتما بيلون. Can you answer me? If you answer me this one, Ogasan Devisa Nirgatani Jacho Senegale Isan Ara Adunya Rati Gava Coronel Gamachu Namni Lubu Isa Barari Jawar Mamafat. By doing what? If Belation Yachu Nyata Abani Guya Afurtama Coronel Gamachu Ayana mal gochuf duriye warra nama ajjeese keessatti hiitan jechuudhaan jarri kun ibbelis ati duuba amma tinnishu kan asakatti tamde gize amma ati Jawaaritti waa himuu feetu obbo Baqqalatti waa'ee qabsootti himuu feetu waa'ee hidhannoo gaati as ibsuu feetu
Modir kama waa hundi asirratti dhufne adiin gurraacha aanan yoo qabama no. Namni kiiloo fi beeku qaba bar. Namni kiiloo fi darajaa fi beeku qaba bar. Osoo dubbanne darajaa fi kana beekuunis gaarii yeroo takka. Arra tiwutarii godhaa olle warreen mana hidhaan raafaniif tiwutarii gochaa olle fakkeenyaaf. Tana keessa qilleessa nutti fidina. Qabsoon arrallee borullee qabsoon oowwitu fallaana qabbanotu harkaan tajettu wal faana deemti malee tokko ganuu tana Oromoon aadaa godhanne tana dhaabuu qabna. We need to stop. Taba akkanaa kana firraa dhaabuu qabna. Nuti yeroo hunda maal goona? Yoo arra dubbiin qabsoo karaa nagaa hawwite taqawwee gatu. Tagaafa qawwee hawwite karaa nagaa gatu. Amma durallee isin jenji dhiisaa waan akkana. Qabsoon takka wal gataa deemuu hin qabdu. Ati amma fakkeenyaaf amma gaa waa'ee qabxiitti deebina. Qabxii waa torba baasan. Warreen qabxii tana keessa waa barbaadu feetan sirriitti irra deemnee laallaa jechuu takkatti takka lama jennee already dubbistanii jirtan I know it. Garuu fakkeenyaaf qabxiin tokkoffaa maal jetti waa'ee labsii hoggantoonni kun nu baasan jechuudha. Jijjiirraa adeemsa gama mootummaatiin mul'ataa jiru kan waraana lalisuu baroota lama oliif ture irraa gara rakkoo uumame nagahaan furutti fuulleeffataa jiru akka tarkaanfii gaariitti fudhanna. Qabxii tannaa qabadda akka tarkaanfii gaariitti fudhanna. Sinigalee yaadni kunis qabatamaan gara hojii mul'ataa fi irra deebii hin qabnetti geeddaramuu qaba jenneeti amannaa jechuudha. Amma addunyaan maal jechaa turte? Addunyaan guutuun waraana kana dhaabaati tarkaanfii goradha. Waraanni keenyas taanaan bar maal jaalmarroon faanis uggumee qajaan bar. Mirgi jaalmarroos haa ta'uu daawwit faanis haa ta'uu warri durgaara tures wanni jechaa turan Oromoon qawwee wanni haafneef waan dirqamneef jechaan turre. Jaalanneeti miti dirqamneeti waan karaan nagaa nu cufameef hin jenne. Haya mootummaan kun lolaniin dhaabaa erga je. Okay, a good question. Erga eenyu maqaan isaa Joe Bidenittis bilbilee lola dhaabuuf hin deema erga je. Okay, yaada bareeda. Haya akkamit dhaabanna lolli haa dhaabbatu jedhu kanarratti ni deeggarraa jiran. I don't see anything wrong amma asirratti jechuudha. Kuni sirri. Kuni waan addunyaan guutuu jechaa jirtu jechuudha. Kana jechuun namoonni tokko gaa beeta addunyaan tun ilmi namaa kun IQ qaba. IQ'n tun general knowledge kana sifattanti beetani qormaata si kanniti jechuun ati amma fakkeenyaaf yoo siyaasarra turte nama siyaasaa beeku taate yoo siyaasaa kana keessatti ilkee cabsite waan yeroo hunda qabiyyeen wanni jedhamu kun maali jettee waan sallaalta malee jechisan ilaaltu jechuudha. So kanaaf wanni kun akkasitti hubatamuu qabaa jechuudha. Addunyaan guutuun haa dhaabbatu ka jechaa jirtu tokkoffaa detailii isaa keessa deemuu nan barbaachisu. Dinagdeedhaan wal qabatee waraanni kun already biyya tana burkuteessee zero deebisaa jira jechuudha. Okay, garuu detailii isaan dubbanne kana isaantu beekaa jechuudha maal irratti akka walii galan. Lammaffaa as keessatti amma waraanni haa dhaabbatu jechuudha. Lakki taa'uuf warri jiru eenyu faadha? Abbaba Galoofaadha uummata Amaaraati. Akkamitti uummata wayyaanee kaanidhaa baastanii waraana dhaaban jettanii waraana kana nurraa wanni jettanii no. Waraanni kuyyoo waluma fixaa kadeeman taate dhaabbiin qabu. Biiti already dakka zero daaraa daakuu taatee jirti. Economically zero deebitee jirti. Kana akkasitti hubachuu qabnaa jechuudha. Qabxii lammaffaa qaamotiin lola kana keessatti hirmaannaa taasisaa jiran asirratti ilaala. Namoonni tokko amma gama bira hiikkatan. Beetanii namni tokko namni kun akkuma ilmi walirra beeku walii hiika hadiisa kanas akkuma walirra dandeettii qabuun hiikaa beetanii amma fakkeenyaaf qaamotiin lola kana keessatti hirmaannaa taasisaa jiran hundi rakkoo dhalateef furmaatni nagahaa akka guututti dhaabbatuttis qaamni hunduu nageenya ummataa qabeenya akkasumas dhaabilee tajaajila ummataa kennan akka tiksan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Look, fakkeenyaaf asirratti qabxiin guddaan maali? Feetu ati TDF tahi, feetu hagama mootummaa tahi, feetu waraana bilisummaa Oromoo tahi garuu waan tajaajila ummataa kennan
waa'ee nageenya ummata qabeenya akkasumas waan adda addaa kana akka tiibsamu barbaanna jechuudha. Kun illee huban qabu jechuudha. Qabxii sadaffaa qaamonni alaa kamiyyuu lola biyyattii keessatti uumamee furuudhaan biyyattiin nagaaf tasgabbii yeroo kamiyyuu caalaa isii barbaachisu akka argattu shoora gaarii bu'aa qabeessa akka taphatan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Qaama kamiifuu deeggarsa siyaasaa tahee meeshaa kennuudhaan waraanni biyyattii keessatti akka babal'atu qaamoleen taasisan gocha akkanaa irraa akka of qusatan eenyu meeshaa kannaa jiru biyyoota akka Arabaa biyyoota akka Turkii ummata kana baanan jechuudha. Amma qabxiin tuni afaan hundaan hiikamtee addunyaa hundaa hiikata kana beeka akkasitti hubadha. Qabxii torban isaan baasan kana Amerikaanis ni hiikatti, FBI ni hiikata, Jawaar mammafaan maal jaa warreen hiikama kun maal jaa ni hiikatanii jechuudha. Akkasitti hubadha. Waan kun dhaabbatu qaba jennee amannaa isin jaan. Qaama tokko cinaa hiriiruudhaan deeggarsa laachuudhaan balaaf gaaga'ama biyyattii keessatti deemaa jiru hammeessuu irraa balaa dhalate kana mariidhaan akka furan dhiibbaa akka taasisan dhaamuu barbaannaa jaan jechuudha. Isin galee warreen amma fakkeenyaaf meeshaa kennuudhaan wanni gochuudhaan akkasitti biyya gamoonnaa godhan akka dhaabbatee marii godhamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Arrallee aktara sadeen keessa aktarii tokko akka dubbii dura jedhe aktarii tokko arrallee warri biyya tanaaf yaadu ni jira, warri biyya tana wanni jiru ni jira jechuudha. Ergaa qabdi addunyaadhaaf yeroo jarri kun waa barreessu Haji Xinxalaa yookaan anaaf yookaan si qofaaf waa dubbatanii seena addunyaa guutuu gurra banee isaan dhaggeeffata. Addunyaa guutuu miidiyaan addunyaa guutuu maal ja'an FBI maal jee Mossad maal jee kun hundi maal jee kun hundi dhaggeeffate jechuudha. Biyya san irratti eenyu namni biyya san tasgabbii fidee biyya san fuuldura fuudhee deemuu danda'u aktaroota sadeen kana keessa sani wanni ilaalamaa jiru jechuudha. Ammaan tana warri badii balleessee jira dhiisa. Asxanna Amaara keessa amma fakkeenyaaf yoo jettan Baalaadaraas namicha jettan namticha ol seenee waan hin jirre xaabiyaa lallaaqaa jiru sani jechuudha. Kunis akkasitti hiikadha. Kunis badii takkan agarra irratti. Afraffaa sabaaf sablammoonni biyyattii waamicha waraanaaf qaama kamiinuu godhamu akka balaaleffannaatti akka balaaleffatanii fi haasa'aaf duula jibbansaa gaggeeffamu kamiifuu gurra akka hin kennine dhaamuu barbaanna. Fakkeenyaaf haasa'oo jibbansaa Oromoon gootee ni beeyti. For example gaafa lolli kun gaggeeffamu Oromoon guyyaa kam Tigreen lafarra haabaddu jettee beeyti hin beeytu jechuudha. Yookaan dhaloonni Tigree haabatan Oromoo jettee beeytu dhageessanii asxannaa yoo dhageessanii hin jiru jechuudha. Qaamota kana keessaa warreen yixfuu ndazii yixfuu ja'an ni beeyna walumaan argaa jirra jechuudha. Qaamota san balaaleeffataa jechuudha. Isiin gaabduudha wanni guddoo miti obsa. Shanaffaa gaddi guddaan ajjecha artistii jaalatamaa kabajamaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame gaddi nutti dhagahame ammas kan nu keessaa balbaluudha. Gaddi Haacaaluu irratti gaggeeffame jechuudha. Ammallee nu keessaa balbalu. Ajjecha Haacaaluu akkamiin akka raawwatame ajjecha eenyutiin akka raawwatamee fi kaayyoo maaliif akka raawwatame qorannaan bal'inaa fi amanamummaan ummata qabu akka godhamu gaafannaa jaan jechuudha. Waa'ee kana irratti illee afaanuma ja'amu qofa afaanuma dippiloomaasiitu kana jechuudha. Isin galee kanallee ibsanii jiran ummanni bal'aanis ta'e maatiin isaa eenyu ajjechaa suukanneessaa sana akka ajajee fi akka raawwate beekuuf haqa qaba. Kunis sirri qorannaa yakka suukanneessaa artistii keenya qaalii sabaa irratti raawwatame siyaaseessuu fi irra dibaadhaan bira darbuudhaaf yaaliin godhame fudhatama kan hin qabne sirni haqa biyyattii haqa Haacaaluu ifoomsuu dhiisaatii taatee halkan san taheeyyuu ifoomsuu akka hin dandeenye kan mirkaneesse akka tahee fi akka taheetti fudhan. Kanaafuu akka idil addunyatti garee walabatee hundeeffame qorannaa walabaa fi haqaa gaggeeffame akka dhugaa isaa bahu gaafannaa jaan. Asirratti illee waan dansaadha dubbatan jechuudha. Waan gaariidha waan nulleen waan itti amannu waan nuti gaafachaa turre jechuudha. Haqa Haacaaluu jechuudha. Isin galee ammallee malaan bishaan waadan. Isin galaa ha'aatii dhiiga Haacaaluu deeffachuudhaaf
arruma khaati waan akkana godha akkas godha irraan eegganno hayyoota keenyarra waanuma jaamu qofu waanuma sirnaan karaa sirnaatiin Malcolm X Oromooti fi Martin Luther King Oromo irraa eegamu kun haasooni akkana jechuudha. Jaafa hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti sadarkaa gubbaatti haga jalatti jiran miseensonni dhaaba keenya deeggartoonni keenya hoggantoonni ABO gameeyyiin miseensonni ABO hidhamtoonni siyaasaa kumaatamaan lakkaawaman gaazexeessitoonni ragweeyyiin akkasumas qaamoleen sababa siyaasaa qofaaf labsii yeroo muddamaa kanaan wal qabatee hidhaman hundi haal duree tokko malee akka hiikaman gaafanna. Thank you so much. Asirratti illee fakkeenyaaf eenyu Colonel Gammachuu Ayyaana Abdii Raggaasaa hundi isaanii amma gaafa akkasitti durriyyee keessa fuudhanii hidhan warreen lagannaa nyaataa godhee if beeleyse hayyootuma kana jechuudha. Arrallee asii bahanii isaaniif sagalee tahaa jiran jechuudha. Akkasi maaliif gaafa namni waasii kan waan soolaallee too jala qabadhuu jaayyoo namni dhadhaasii kan sii galee kanaaf dura haqabnu fudhanneeti kabira irra gaafannaa jechuudha. Namoonni tokko fakkeenyaaf dhiisaanurra gahee amma qabsoo karaa nagaa dhumatteeti qawwuma ja'a hundi keessanuu hundi keenya qawwee jenneetu moolfaana qawwee jennee oriinaa warri jettanis ni jirtan. Haya garuugaa akkasii miti jenna nuti akkasii miti. Qawween haa jiraattu qawween haqa waan mirga keenyatti falmannu haa nu jiraattu. Garuu osuma qawwee qabnu ammallee karaa kunillee hin cufamne hin dhumanne. Fakkeenyaaf wanni kana sababa irra jennuuf addunyaan Itoophiyaan tun kara kam deemaa jirti kara kamitti diigamaa jirti. Mee eenyu namni Itoophiyaa tana yoo Abiy harkaa fuunee fakkeenyaaf yoo Abiy sanii achirraa kaafne wayyaanee yoo keenya wayyaanee fi fuuta dhiiga wal dibattee jirtu. Amaara keenya yoo amaari restiin hundi tiyya jaa wallagga tiyya jaa amaareen tiyya jaa shawaan tiyya jaa. Haya Oromoo keessaa yoo Abiy irraa fuudhee eenyu kan fakkeenyaaf KFOnis dhaabatu fatamuu miti. Haati qaatu haa guddatu ABOnis dhaabatu fatamuu miti. Isaanoo ilaalcha maal qaba waa Itoophiyaa irratti. Ergaa jajjabduu if keessaa qaba jira keenya. Suuraan sunuu alaabaa federaalaa if duuba kaa'uun sunuu ergaa guddaa qaba arra sablammoonni they are very positive. Ijoollee agoota dubbattuun argaa jira. Ummata silxee ka dubbatu argaatiin jira. Ummanni they are very positive. Edaa namni kun nullee edaan waliin jiraachuuf fedhii qabani. Ummanni kun edaan nuufillee dhaabbatanii ja'an jechuudha. Sinii galee maaliif jennaan namni yeroo waa daldala yeroo hunda haruma takka qofaan yaatu karaa adda addaatiin achi asirraa qarshii kudhan asirraa bu'aa buufattee hagama achi aanurraa illee waa bu'aa buufattee waliif fiddee bu'aan sun gaafa waliif sii daamte qarshii 20 sii taate jechuudha. Lakki ani bu'aa tanuma qofaan tanumaan qabu tana qofaan gurguradhaa tana qarshii 20 tun nageessoo jette mirga keeti. Ammoo ati asirraa illee daldala yoo taate kanallee qarshii 20 asirraa 20 buufadhu tanarraa 20 buufadhu lamaanirraa 20 hoggaa buufatte 40 buufatte jechuudha. Yoo 20 sunis mirga keeti jechuudha. Sinii galee kanaafuu lamaanirraa buufachuu qabdaa jechuudha. Amma maali isin jechuu barbaade laala qalbiidhaan waa yaada qalbiidhaan waa xiinxala arraan tana Itoophiyaan isaan baanan tun Oromo qofaa miti, Amaara qofaa miti, Tigree qofaa miti, warra san qofaa miti, addunyaalleen intarestii qabdi. Addunyaalleen intarestii qabdu kana keessatti okay Abiyyi jibbitanii bilisiginnaan feetanii bilisiginnaan biyya daaraa godhe eenyutti kannina TDF kannina moo eenyu kannina siin jaan fakkeenyaaf addunyaan fuutee anu kannatu miti bara. Ati garuu gaasiin jeeme oggaa tirfii buufattu oggaa bu'aa buufattu qarshii 20 achirraa isin buufatta. Asirraa qarshii 20 ni buufatta. 40 oli godhataa jechuudha. 20 Malcolm X Oromootii fi Martin Luther King Oromoo irraa 20 argatte. Asiin Jaal Marroo fi Gammachuu Abbooyyee irraa 20 argatte. Tajaajila lamaanii waliif fiddee 40 godhataa jechuudha. Oggaasan abbaa feetee onnee ta'e jechuudha. Kanaafuu akkasitti hiikachuu qabnaa. Akkanumatti hin jarjarina. Arraan tana waan dubbatan wallaalanii labsii baasan wallaalaniiti miti. Arraan tana waa barreessaniiti miti suuraa uffata ka'anii arraan tana Jawaar Mohammed eenyuutu rifeensa akkasitti qunqumatee rifeensa akka karrayyuu aadaa karrayyuu sanitti abbaa gadaa karrayyuu fakkaatee as baajee eenyu yaada. Sinii galee so akkasi waa hiikadha numa qofaa waa beeka siin jeena numa qofaatu hayyuudha siin jeena namni kun yoo dhugumaan namni paasapoortii fi galchee ani faayidaa Oromoo dabarsee gurguradhu jee irra kutee arralle achi keessa taa'ee hayyootuma sila arraan tana
Hakka koroneel gammachuu faadhaaf guyyaa 40 if beeleyse arrantana gaafa abbootiin gadaa karrayyuu dhuman isaan fakkaate as bahe Haacaaluu fi Abduu Jabbaar atillee boru aduun isinii baati jee as bahe maal feetan kanarra bilchiinni kana caale dandeeytiin kana caale maaltu jira arra jaarraa 21ffaa keessa jira kanan dagatina we are in 21st century arra globaalin tun takkataatee jirti addunyaa tan namni wali qaba arra Ameerikaa nulleen Oromoon qooda keessaa qabna arra hajitiin dalaleen Ameerikaa keessa ay dalagatee ilmaan isaa xooree jaartii isaa xooree kadan dahu biyya isaatiif waa ergee mana irraa bitatee Ameerikaa sheer godhaa jira Ameerikaan nurraa bahii maa dalagattee nama taataa maa successful taataa siin hin jettu Ameerikaan nan hin jettu waliin qabnaa jechuun akkuma Ameerikaa waliin qabnu tana biyya Itoophiyaa ja'an sanillee addunyaan wajji qabdi beekadha interestiin Ameerikaa keessa jira tanan dagatina Chaayinaanis interestii keessa qabdi Raashiyaanis Iraanis addunyaa guutuu interestii keessa qaba kanaaf akkasitti malaan bishaan waadaadee yoo deemne wahii baanaa jechuu waa bu'aa buufachaa deemnaa jechuu torbaffaa akka dhuunfaattis ta'e akka dhaabatti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turre itti fufuudhaan mirga uummata Oromootii fi kan sabaa fi sablammoota biyya kana dhugoomsuuf akka hojjennu irra deebinee isiniif mirkaneessuu barbaanna. Excellent. Perfect. Amma fakkeenyaaf gaafa isaan hidhaman qabsoon karaa nagaa gaafa qeerroon dillisan kaan bitanii kaan ajjeesanii kaan wannaa godhan booda warri gamanaan warri humnatti amannuu fi amanus bu'aa guddaa irraa buufannee jira humna guddaa irraa hidhannee jira waan seenaa Oromootti hin beekamu Oromoon dhugaa walitti himnu takka akka baranatti hidhannoo jabeeffattee hin beektu ammallee jabaachuu qaba ammallee dabalamuu qaba sinii galee hidhannoon barana hanga qabsoon hidhamtoonni karaa mana hidhaa seenanii khaanis ajjeesanii khaan baasanii khaan maal godhanii achi godhan ummanni Oromoo hundi abdii muratee joolleen qeerroo erga gaafiitii karaa nagayaatiin na dhorkitan karaa kanaanin deeffadha jee gaara seenee jechuudha. Warri gaara seenee kun hundi arraan tana komaandoo Oromiyaati, ittisa Oromiyaati, waardiyaa Oromiyaati jechuudha yeroo kun arrallee. Sinii galee soo kanaafuu carraa sanitti illee fayyadamnee jira. Duuba carraa achirra fayyadamne kana akkamitti guduufina ta'ettu akkamiin wal dubbifna akkamiin walirraa beeyna yaada jechuun deemuu qabna jechuudha. Afaan wal caccabsuun hin barbaachisu wal afaan deebuun hin barbaachisu amma fakkeenyaaf gaafa Jawaar faan hidhaman obbo Baqqalaa faan gaafa hidhaman warreen qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turre we never attack waraana bilisummaa Oromoo attack godhaan ture waraana bilisummaa Oromoo deema hidhadha deema deeggaraa jechaa ture erga mootummaan kun isin didee afaan nagaatiin isin didee erga didee deema hidhadha jechaa ture jechuudha. Arra warri hidhatan kun arraan tana isin waardiyaa arraan tana isin waardiyaa Oromiyaati. waan xiqqaa dalagaa jirtaniif hin seenaa sinii galee kanaafuu gaafa kana hidhanne gaafa waardiyyaa taane immoo addunyaan sheeriin wajji qabdu biyya san isiin tunuu akkamitti nu laalti nutiin kun hagam takka bilchina qabna nutiin kun biyya tana ka gaggeessitu siyaasaadhaan politikaadhaan eenyutu fuudhee deemuu danda'a siyaasaa tana erga biitituun daaraa taate erga namichi kun bulchuu dadhabe erga paartiin bilchiginaa jaantun bulchuu dadhabde eenyutu fuuldura fuudhee deemuu danda'a ka jedhu immoo addunyaalleen akkuma anaaf ati interestii irraa qabdi jechuudha. Kanas akkasi bilchinaan laaluu qabna jechuudha. Yoo ati amma fakkeenyaaf lafa kaatee no ammas deebitan gaa waan keessanitti karaa nagaa no karaa nagaa qabsoodha obboleessa kiyya. Addunyaa tanarratti arraan tana yoo South Korea deetee Samsung bitatte boru China deetee waa bituu qabda. Arrallee Ameerikaa dhuftee waa bitachuu qabda. Arra yoo ati iPhone tokko tolchuu feete paartii kaan wannarraa bittee South Korea irraa bittee China irraa bittee fidde asii walitti subbitaa jechuudha. Akkasitti iPhone bareedaan keessaa baha. Yookaan meeshaa konkolaataan gizee tolfamu konkolaataa wanni isaa hundi biyya takka biyya adda addaa irraa oomishamaa jechuudha. Kanaaf qabsoo keessatti siyaasaa keessatti siyaasaan cimina barbaaddi. Kophaa qofa hin taatu. Sinii galee kanaaf hoogganaa fi hayyuu siyaasaatii fi khabiira siyaasaa barbaadde jechuudha dubbiin. Sinii galee so akkasaniti mee waan takkan tana jiddu waarratti isinii darba amma fakkeenyaaf Iskandar Naggaa argatanii jirtan Iskandar Naggaa kun
لا أورومو وان إسين رجرتو لا مي بالشينو ما أورومو سياسة خنا لا إسكندر نجا أم درو مال جيغا